siniyanas gahe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jechaa. Egaa guyyaa har'aa jechuudha yaada wayii qabadhee dhufe innis dhimma YouTube kiyyaati jechuudha. Egaa ani yeroon YouTube hojjechaa turetti akkan wifi hin qabne akkanan haala taa'ee fayyadamu dukkana keessallee akkan taa'ee fayyadamuudhaaf viidiyoo wayii waraabee galakkiseen ture jechuudha. Kana hunduma keessatti immoo guyyaan hin jiraa. Indarbama wanti darbamne hin jiru naan jettanii warreen na jajjabeessaa kallattiilee garaagaraadhaan na faana ta'a. Akkana ni banadhe hojjedhuudhaaf milkaa'ina koo milkaa'ina keessan gootanii warra na jajjabeessaa turtan guddanaaf galatumaa guddanaaf jiraadhaa isinin jechuun jaaladha. Egaa ammayyuu viidiyoo waan ibsachuu barbaadeef shintibeetii keessa dhaabadheen jechuudha kan inni viidiyoo waraabaatu jiru. Ana gaafa nani YouTube kana hojjedhu YouTubein ijoollee biyya Arabaa hin beektu dafee sa'aatiin hin guutu dafee subscribe hin guutu furmaata namootaati malee namni furmaata nuuf hin ta'u viidiyoon keenya hin daawwatamu waan baay'eetu jira jechuudha. Sana hunduma keessatti osoo abdiin kutatiin akkan hojjedhuudhaaf warra na jabeessitan gaafa nani gidduu wayiitti addaan kutuu barbaadeera. Sababni isaayyuu sa'aatiin isin adeemuu didee subscribe isinillee naa guutuu didee jechuudha. Dafee guuttachuu waan hin barbaadeef jechuudha yeroo sanadhaa fi garuu akka namoota biraatti dafee naa guutee live hin seenu YouTube uumaa kun akkasumatti viidiyoo hojjechaa ture jechuudha. Sana hunduma keessatti illee Waaqayyo na gargaaree ji'a 7 subscribe kiyya guuttadhee ji'a 8ffaatti immoo sa'aatii kiyya guuttadhee waggaa osoo hin gahin jechuudha. Garuu sababa paaspoortii yookiin poostaa jechuun dhiifama sababa poostaatiidhaanii naaf moonii ta'uu hin dandeenye. Isaas immoo baasisuudhaaf yeroo baay'ee namoota gaafachiiseera. Obboloota kollee gaafachiiseera amma hojjechaa akka hin jirretti jechuudha kan dubbatamaa jiru jechuudha. Haa ta'u malee obboleettiin koo tokko egaa Waaqayyo waan hundumaaf iyyuu yeroo qabame ture karaa obboleettii koo tokko Waaqayyo kunoo moonii akka ta'uudhaaf isheen lakkoofsa poostaa isheetii naa kenniteetu jirti jechuudha. Kana duwwaa osoo hin taane baay'een keessanii akkanan moonii ta'u warra isinitti siqe isin faana haasa'ee akkasitti mee kan isiniin jechaa ture wallaan irratti illee taasisuu jalqabaniitu jiru. Nama kan isiniin jedhee lakkii nuti biyya galuu jenna si baasnes si hergina fa'ii wadanaan jettan jirtu. Bakka warri baay'ee na jaalattanii baay'ee na jajjabeessitanii akka dingataa YouTubeen keen guddata akka dingataan guddata qiddoo duubatti hin deebi'ini ati jabduudha naan jettanii na jabeessaa turtan isa dhugaa rabbii jechuudha. Ani jechuudha gaafa yeroo qorraa jechuudha qorree biyya Dubaay hin beektu ala keessa dhiqaaf fayyadamtanii isa yoo kaameraan ni jira yoo ammoo uffattanii teessanii isinitti hin tolu teessoo irra teessuu yeroo hojii xumurtan rafachuu barbaaddu kutaa keessan galtaniiti. Ani garuu kanan gooneen ture isinii galee akka biyya Itoophiyaatti immoo mabraatiin kan badu mana keenya keessa jechuudha sa'aatii 2tti jechuudha. Ani dukkana keessan taa'a iskiriinii bilbila kiyyaatiin ani waan hundumayyuu sirreessan ture waan hundumayyuu toora galchan ture dirqama ani viidiyoodhuma kiyya bichaa hojjedhe idiit godhee biraa deemuu qabu. Kan namaallee daawwachuun na barbaachisaa viidiyoo yuutuuberoota biraallee daawwachuun dirqama koodha. Maaliif jennaan callee jedhee dhiisa taanaan rakkoon irratti fiduu danda'a. Anis akkuma namoonni viidiyoo kiyya daawwatan anis viidiyoo nama daawwachuun dirqama natti ta'a taa'ee jechuudha. Maaliif YouTube jechuun akka jechaa jiranitti egaa namoonni barsiisanii waan baay'ee kan hordofuu fi waan baay'ee kan beeku viidiyoo eenyu akka ati ilaaltillee akka beekudha jechuudha. Kanaaf iyyuu anaan dirqama natti ta'a jechuudha.
kan korratti rakkoo akka hin fidneef jechuudha. Sana hunduma keessa taa'ee yeroo qorraa immoo jechuudha. Fakkeenyaaf jakkeetti gaafa uffattanii godarraan dugda keessanii irratti qorri dhagahamuu danda'a. Isa kanaaf mudhii akka nama midhaan baatuutti gixxin godheedha jechuudha. Isa dhugaa rabbii gixxin godhee hidheen sana booddee taa'aa jechuudha. Hanga sa'aatii 5 dukkana keessa yeroo jechuudha. Bishaan akkattina keessaa gadi yaa'aa aduu keessa taa'ee yeroo galgalaa immoo ho'asaan beektu jechuudha. Biyya Arabaa keessatti caal jettee hin teessu. Hin barbaachisu taa'uun maaliif hin beektu waanta ta'eef jechuudha. Mukkana dhadhiisaati jechuudha. Asii achi gaafa wili jettu immoo madaamiin lafa intarneetiin jiru sana hin beekti. Iddoo intarneetiin jiru sana hin beekti. Kaameraan jira manitaa ishee keessa ciiste akkasitti fuulduratti akka tiiviitti ilaalti jechuudha. Isinii galeera. Sana hundumayyuu danda'ee sinis immoo na jaalattanii viidiyoo kiyya na daawwachuun sabskiraaybii na gochuun laayikii na gochuun komentiin na jabeessuun shoora guddaa warri naaf taphattan gooftaan koo baraaf jireenya keessa na eebbisu. Ani dhiibbaa yookiin immoo jajjabeessuu hiriyaa kootiin anas dhufee jechuudha. Hiriyaan koo yuutii baraadha isheen sababa isheetiin anas akkana bahee jechuudha. Gaban akkana bahuu isheen sa'aatii guuttaatti biyyatti galtaadhaan ani immoo nama nummadhaa hordoftoota nummadhaa yoo nan dhabee isaan fuulduratti beekameera ta'e boru karaa salphaa ta'eedhaan milkaa'uu nan danda'a kan jedhudhaani jechuudha. Malee haala kanadhaan wanti hundumtiyyuu naa ta'ee wanti hundumtiyyuu bakka naa mijatee anis dhufee fuula keessan dhaabbadhaa tasayyuu garuu akkan nama qabaadhu akkan namaan argadhu akkan obbolotaan argadhu amansiiseen dhufee jechuudha. Sana booddees immoo piroosesii baay'ee qaba jechuudha. TV'n amma ani baay'ee wanta baay'ee na gaafate. Egaa dabarsee ofii kiyyaaf sun taane namadha kan muunii naa taasisaatu jiru. Ofii kiyyaaf haala viidiyoo namoonni hojjetaniidhaan taasiseen gara malee yookiin immoo na seensisuu didee namadha yookiin immoo obboleessa tokkodha jechuudha. Kananaa fi mooniitu naa taasisee jiru jechuudha. Isa kanaaf hunduma caala garuu hani siniin baay'een sin galateeffadha. Baay'een sin jaaladha. Qimamoota mana madaamii qaaliiwwan warra kaayyoo baatan warra karoora baatan yuutuubiin dadhabbii guddaa qaba. Dhugaan siniin jedhe cinqii guddaa qaba. Ani immoo har'as keessa dhaabadhee cannaqamuun koo bimbina akkasitti na nyaachuun na burreessuun yookiin immoo na dhidhiitaa dhugaa siniin jedhan qaama koo yoo hundumayyuu shaffana dhiyaate karaa isheen na nyaattu illee hin beeku ture jechuudha. Na dhidhiitaa bakka burunburee natti yayyaa jechuudha. Quncurraa maal jedhama akkasuma ta'a jechuudha. Nama gara manaatti ol deebi'ee bala godhee na quba jechuudha. Sinii galeera baay'ee tokkoon obsa namaa barbaachisa. Dhimmi lakkaa bira hin gaamu dhugaan siniin jedhe bira wanti hin gaamne tokko illee jiru. Warri yeroo gaarii qabdan warri waayifii gaarii qabdan warri kutaa gaarii qabdan warri hojii baay'ee isinitti hin baay'an maal hojjechaa jirtu maal taasisaa jirtu warri komentii namaa jala deemtanii nama arrabsitan warri takka tiktookii warri takka immoo feesbuukii takka maal jettan maal hojjechaa jirtu maal ta'aa jirtu warri geemii kisaaraa taphachaa jirtan geemii 66 warri taphachaa jirtan eessa jirtu kottaatii isa uummanni hojjetee ittiin beekamtii argatu ittiin milkaa'insa argatu kana kottaatii hojjedhaa isiniin jechuun jaaladha. Asumaan immoo jechuudha aappii garaagaraa namoonni buufadhaatii dolararraa hojjedhaa guyyaa tokko keessatti hangana isinii kaffalaa uma baase tokkoyyuu isinii eenyu barbaachisu warri jedhan jiru. Wanti baasiidhaan haala dhufuu hin jiru. Du'a lubbuu keetii yoo ta'e guyyaa kee gaafa gahee jechuudha. Wanti biraa hundinuu gatii si baasisa. Wanti biraa hundinuu qorama si barbaachisa. Yuutuubii jechuun kutaa tokko kaastee hanga yuunivarsiitiitti nama barate. Hanga yuunivarsiitiitti jechuudha. Sa'aatiin 4,000 akka salphaatti waan guutu sitti fakkaate. Har'allee otuma fakkeenyaaf
imeelii garaagaraa banattee ofii keetii taphachiiftu yoo ta'eera ta'e yuutuubiin immoo hin beeka ati taphachiisuu kee waa'ee tokkoon taphachiisuu kee inni immoo miidhaa sirraan ga'uu danda'a. Ammasii danda'ama ta'e viidiyoo mataa keetii irratti hojjechuu akkasumas immoo tiktookii garaagaraa irraallee warra kuttanii fidan viidiyoo nama warra fudhattanii gaafa moonteeshinii taatan adagaa guddaa sinirra ga'a jechuudha. Ani viidiyoo namaa kutee fidee jiru kan namarraan dubbadhaachaa ture malee jechuudha. Isinii galeera garuu inni moonii taasisu kuni waan baay'ee na gaafate. Iddoon jalatti hin barreessine gabatee guddaa jalatti jira. Mata dureen immoo akkasumatti irratti barreeffamu jira miti isallee na gaafate. Isallee rukutee ilaalee iddoon itti hin barreessine hunda isaayyuu naaf deebisee ani iddoo kanarratti barreessee waan baay'ee booddee gara kanatti kanii dhufeetoo jiru jechuudha. Kanaaf warri geemiin taa'anii taphatan, warri karaan taa'anii nyaatamtan, warri guruppii garaagaraatiin gara mana keessanii dhufaa jiran, teelegiraamiin, waasaappiidhaan hamma milkoofta siin jedhan, hamma haadha makiinaa, hamma haadha konkolaataa taata siin jedhan abadan dirqama dafquu kee. Abadan dhugaatti hin jedhe. Ani jechuun dhugaa dubbachuu jechuudha. Waan baay'ee of madaaleera yuutuubii kana keessatti. Waan baay'ee koo hanga gosuun madaaleera. Hangamiin deemuu danda'us of madaaleera. Lammiinis immoo yookiin immoo namni namaaf maali isa jedhamus madaaleera. Qomoon qomuudhaaf maali isa jedhamus madaaleera. Gaarii baay'ee sargadheera. Obboloota baay'ee sargadheera. Yeroo isiniin jedhu akkasittidhaan miidiyaa kanarratti. Haadha koo warra namaan jedhan, obboleetti koo warra namaan jedhan, eenyummaa koo osoo hin beekin, maalummaa koo osoo hin beekin guddaan sin jaaladha. Isiniin jechuun jaaladha. Dadhabbii waggaa tokkoo fi ji'a tokkoo fi torba lamaatiin booda Waaqayyoo ginoona gargaareetu jira. Ammas immoo isaaf immoo isaafan dhiisaa inni waan haaraa godhataa. Waan haaraa godhaa. Ani qarshii irraa argachuu koo miti, doolara irraa argachuu koo miti, sin argachuu kun nagaa dhugaa Rabbii, lammii koo argachuun nagaa, saba koo argachuun nagaa, oromoo koo argachuun nagaa. Naa baay'ee tokko sin jaaladha, baay'ee tokko sin kabaja, baay'ee tokko jechuudha. Namoonni baay'een immoo waan baay'ee na gaafattu. Waaqaan warri na qabdan jirtu. Maal warra jettan jirtu jechuudha. Garuu utuun sin gargaaree baay'ee natti tola. Osoo jechuun keessaan yookiin immoo osoo wal arginee wal bukkee ta'eenyee sin gargaaree amma dandeettii kooti waan hin beekurra baay'ee natti tola. Egaa sababa waa'ee fiitiidhaanii namas gargaaruu hin dandeenye biizinsi nan ta'a. Dhosaan hin fayyadamaa jira isayyuu jechuudha. Bilipheenii faana immoo gaafa hojjettan baay'ee tokko sin jibbisiisa. Eenyuma faana iyyuu namni akkatti milkooftan barbaadu baasaa wayii jechuudha. Inni dhidhiitofti madaamiin iyyuu isheen ajajju. Madaamiin koo baay'ee ishee sodaatti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Mucaayee 10 alatti waan tokko hojjette jechuudha. Isa kana maasiniin jechuu barbaadeen Waaqayyo gaariidha. Warra barsiisan jala seenaatii baradhaa, hojjedhaa. Qaxaleewwan baay'een keessan jirtu. Ijoollee nama dhufaa jirtan baay'ee qaxaloota jechuudha. Hojjechuu hin dandeessuun jechuudha. Ani sin argeeran jechuudha. Kanaafuu sodaa tokko malee jalqaba irratti gaafa kaameeraa irratti ba'uudhaaf jettu of leenjisi dursiti. Jechuun akkasumatti kaameeraa fuuldura taa'iitii kaameeraa otoo yuutuubii banatiin dura kaameeraa fuuldura taa'uu nan danda'a, hojjechuu nan danda'a jedhiitii of ilaali. Gaafa jalqaba kaameeraa irratti akkana baatu mimmaantu si qaba dhugaa dubbachuuf. Si gochisa jechuudha. Garuu of ilaalee of madaala akkana isiniin jedha. Gooftaan koo sin eebbisu. Guddaan sin jaaladha. Guddaan sin kabaja. Lammii koo qaalii ayimisu. Sinii anas gahe.